الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين رب سبحانه وتعالى قالني أقو رب العزة والجلال ربي وأنفر دلقو دندو ربي سبحانه وتعالى تيني جيمالين تاني ربي ilmana ma khana akka isan qalama lafafudan ajaje rabbi subhanahu wa ta'ala wa baradda je wa hubadda je galanni garte qarabbi guddat ilmana ma khana garte allama al insana ma lam ya'lam wa nin bayni barsis rabbi subhanahu wa ta'ala wa heddu barsis hada akbaru ni'ma kanani ajaibat inshallah duba قافية دوغرتي شمرر ركتورا تقرأ دبتشو في دواي ديغا غرتي شمررني دوغرتي ركو شمررن وان بيخو قبن يرو هدو أما تقودو تقى يرو برا بلنان واي ديغا غرتي هيدي خنا إرادو بدا إن شاء الله بإذن الله وان غرتي يرو هدو شمرر ركو راي نمنا سنة كمالي حالا تاني رتي سومنا غرتي فورتي دوبرتين سومنا فورتي انه عمر رامبيتو يجو ونجرو شمر وان بيخو قبدن ديني ديدا دم اسود جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ديني ديدا ديغا غرتي غراچا نشروف كاوا شمرن yeroo gartee dhiinni gartee sunnaadhaatti dhufu beekuu qabdi dhiiga sunnaatii fi dhiiga mustahadaatii fi dhiiga gartee yeroo deeysoo adda baafachuu qabdi keessaafuu dhiiga eeydiitii fi dhiiga mustahadaadha qacoollotti adda baafachuu qabdi shamarran waan kana hedduu adda baafadha wanni jiru dubartiin gariin yeroo hedduu moo wanni gartee dubartii rakkaa wanni dubartii cinqaa dhiini eegatti dhufe booda dhiigni eeydiitti dhufe amma tagarii guyya sadirraa yaa'ee guyyaa afuraffaa dhiqatti tagarii guyyaa shanirraa yaa'ee guyyaa jaaffaa dhiqatti tagarii guyyaa torba dhiqatti tagarii guyyaa lamarraa yaa'ee sadaffaa dhiqatti irra guddaan ta guyyaa afurii fi shanii fi akkanatti dhiqattu eega isin dhiqatte booda irraa dhaabbatee eega dhiqatte booda wanni ka gartee booruu fakkaatu wanni ka gartee furree qushaasha tortora itti dhufa torbaan tokko booda yoo waan kana agarte guyya ja'a torba booda yoo waan kana agarte guyya 10 booda yoo waan kana agarte dubartiin gartee gizee wanni kanaa kun itti dhufe soomana furti أما دبرتي هدو أما سومنا خيسا يقول لك كاوي دبرتي هدو قرتي قافتنا نقافتني
akka malee gartee dogongora keessa bu'an. haa ta'u shamarran waan kana waan beeytan eega dhiqatte booda eega heydiin kee sitti dhufee qulqullooytee qaama kee eega dhiqatte booda eega qaama kee dhiqatte booda torbaan tokko boodaas ta'e guyyaa 3 booda ta'e guyyaa 4 booda ta'e guyyaa 5 booda ta'e yoo wanni ka gartee tortora qushaasha sirraa bee soomana kee hin furin salaatan dhiisin jaarsa yoo qabaatte jaarsa kee itti dhaamuun dhiisin jechuu qushaashni tortorri akkasii yoo kasirraa ba'u taate udu'attee salaatu fi ammallee dhiiga qulqulluu diimaa yoo kasirraa ba'u taate kunilleen soomana si duraan balleeysa yeroo tam eega gartee xahaaratte booda yoo ka dhufu taate jechuu amma gartee alkudratu wassufraa waan jaamaa eega gartee qaama kee dhiqatte booda kasit dhufu kun wanni inni jaamu gartee heydii irraan jaamu eega gartee heydii teetirraa dhiqatte booda kasit dhufu kun qushaasha akka tortoraa soomana isaa itteen dhiisin eega xaarattee guyyaa 3 booda guyyaa 5 booda guyyaa 6 booda sit dhufu isaa ittee soomanan dhiisin isaa ittee salaatan dhiisin isaa ittee abbaa mana keetitti dhaamuun dhiisin yoommoo inni kun heydii keessa ka dhufu ka jiru ka jiru taate heydii keessa taate heydii irraa lakkaa'ama tanaafuu waan kana yeroo hedduu dubartii hedduu rakka wayee dhiigaa kuni dubartiillee rakkaa nama waan kana dubbisullee rakkaa wanni gartee dubartiidha hedduu kama nama rakkiti xalaaqni isii nama cinqaa nikaan isii nama cinqaa faksiin isii mashakkaa si kaayaa dhiini isiirra jiru cinqii nama kaayaa tanaafuu hedduu gartee chaalenjii waan nama godhurraa takka dubartiin akka gartee wanni kanaa wasit dhufe nama isin bira jiru gartee ulamaa'ii teessan sheekootii teessan gaafadha akkanuma gartee jarjartanii akka dogongora keessa seenne inshaallah baarakallaa fiikum. Akkami nagaami? Nagaa alhamdulillah. Alhamdulillah baga rabbiin isinin ga'e jazakumullahu khairan. Ayyee walumaanuu inshaallah. Gaafii takkan qaba gaafii nan qabu warri rifeensa jiru kun jala jiree gubbaa dhiisu kun akkami ka jiru sanii fi ka jiratulleen gaafatamamoo? Gaafii bareeddu online irratti hayyee gaafii biraa qabda deebisaa siif deebifna. Gaafii biraallee takkan qaba fakkeenyaaf yeroo televiziyoonni du'aayii godhu yoo bira teessee aamiin jettee akkami yeroo mafriiba soomana furanfaa. Televiziyoona keessaa yoo gartee du'aayii godhan ani mana taa'ee yoon aamiin jee yoo akkasii. Ayyee bakka lameen tanaami. Lameen tanan qaba. Fayyaa ta'e ni deebisna ayyee inshaallah online irra caqasta. Ayyee sheekha galatama. Ayyee galatama. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ayyee laayifii cufiitii gaafii gaafadhu sagalee ol fuudhe. Laayifii si bira jiru cufi. إن شاء الله. Laayifii cufii. ننجح إن شاء الله. قافين كيا. قافين كوا واي شمران لالسي أو واي أيدي لالسي. واي شمران أيدي لالسي. أيه. أما soomana keessa jechuudha fakkeenyaaf osuma soomaa oleetti jiru ani natti dhufuusaa hin argine yaani soomanni asirii salaatee baada magriibaati magriibni absaanamee jechuudha yommuu ni faxaree kee waduu godhachuuf wanta kana yoon ofirratti arge aydii kana soomni koo kun na jalaa badamoo akkami qadaa baasuun irratti waajiba. Gizee kam sirraa bahe asrii booda sirraa bahe moo yeroo inni sirraa bahe hin beektu? Yeroo inni narraa bahe hin beeku fakkeenyaaf amma ani asrii yeroon salaatu narra hin jiru. Fuxuura booda immoo yeroon waduu godhachuudhaaf deemu narra jira ofirratti arge jechuudha. Asrii sirra hin jiru. Gizee makriiba azaanee gizee furuu deemtu
dhiiga firratti agarte Eeyyan. egaa azaane booda gisee sagaraa seentu dhiiga firratti agarte Baada azaaname booda jechuudha. baada azaaname booda haya gaafii biraa Gaaffii biraa waa'ee zakaatul fitrii ilaalchisee amma nuti biyyoota hambaa keessa jirra. ayyee Fakkeenyaaf maatiin keenya yoo achitti nuuf hin kennite nuti fakkeenyaaf ammoo ofii keenya hojjetannee maallaqa of harkaa qabna. Maallaqni kana kennachuuf fakkeenyaaf maallaqa Itoophiyaatti yoo birrii meeqa sirka ta'edha namni tokko zakaa ofirraa baasuu kan danda'u karaa biyyaatti yoo deebisne jechuudha. nuti maallaqa qabna biyyatti zakaa yoo baasuu feene maallaqa hangam takkaa jechuukeeti hangam zakaa kennina jechuudha. Fakkeenyaaf an akka mataa kiyyaatti yoo maallaqa qabna amma hin qabaadina irratti waajiba ta'a kana kennachuun. Duraan maatii kootu narraa baasa yoo ta'e anammoo ofii kiyyaa hojjetadhee nan qaba. Ofii kootiif nan baafadha of hin danda'a waan ta'eef maallaqa hammam yoon qabaadhee narratti waajiba ta'a kun. Zakaatul fitriin maallaqa meeqa baaftu midhaanii hanga baaftu sitti himna inshaallah. Sitti himna ayyee. Inshaallah. Ayyee. Dhigeemuudhaan. Assalaamu alaikum. السلام عليكم. السلام عليكم. Hello. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ويانا. الحمد لله. فطرين نما كاميرتي واجب. فطري باسون نما كاميرتي واجبا كسي. nama baasu baantamoo kakannan irra baantamoo akkami adda baas fitrii nama akkam kakanan irra waajiba jechuufeeteeti moo nama kam baasuu irratti waajiba nama gartee baasu namni kannaniif kun namni kannaniif akkas maashaallah ayyee namni kannaniif nama kam irratti gartee kannuufi gartee dirqamaadha fitriin akkasimi nama hunda moomisirratti aya deebisa aya gaafii biraa qabda kanumaan gafa ayyee onlaayinii caqasi ayyee jazaakal السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام الفول. شيخ قاسم قبل. أيه. قاسم قلت كفانا مني ودامي تلوات بلا بدي أكم تلاتراتا. ما يته؟ نمني mana kontiraataati bade jechuudha. Namni mana kontiraataati bade? Dilii hagam tokko irra jiraata. Mana kontiraataa kana odoo gartee maallaqa isaaniin fixinimi moo akkam? Isaan achi lafaanii fidan. Akkasimi isaan wacii baasanii biyyarraa fidan. Maallaqa isaanii waggaa lamaan nama fiduu anjaa afur qofa natti adde. Maayet? Jalli waggaa lamaaf nama fudhatu kan ji'a afur qofa natti adde mana jira. Waggaa lamaaf nama fidanii isaan wacii isaaniitiin ati ji'a ja'a qofa hojjette. Akkasimi? Ji'a afur. Ji'a afur ayyee. Deebisa gaafii biraa deebisa onlaayinii caqasta. Gaafii lammaffaanii obboleessi karaa haadhaa tokko yoo nikaa nama hidhee nikaan isaa akkam. Obboleessi gama haadhaa abbaatii miti. Haadhaan tokko abbaadhaan adda. Haadhaan tokko abbaan adda akkas ayyee nikaa isaa ni taamuun ta'u onlaayinii ni caqasta inshaallah ayyee. Jara keenya amma deebisaa jalaa deebifna. Ta duraarraa eegallee deebisaa deebifna inshaallah namuu caljaati
akkana mashimbirroo mataara jirtu caqas qajoollotti dhageeffadhu. inshallah jazakallah sheekha. Gaafiin dura ukhtiin teenya haydiin ji'atti namatti dhuftii mii jetti. Haydiin ji'atti namatti dhufti. Ani haydii tana sheekha ani haydiin tun soomana keessa akka soomana kana dhufteen irraan balleessineefin dawaa fayyadamee dawaa haydii achi namarraa siisu jechuudha. Dawaa kanaan fayyadamee sheekha soomana qofaa hin fayyadameetti. Wanti kun ni tahaahii sheekha. Dubartiin takka gartee dalagaa hajjii dalaguufis soomana achi dheereessachuufis hajjii keessa akka gartee haydii namatti hin dhufneef dawaa kana fudhachuu ni dandeema waan jaamu. Duraan dursee dubartiin waan takka tabeeku qabdu dawaan fudhatan kun wanni godhatan kun xiqqoo gartee akka inni summii illee qabu beeka. Summii akka qabu doktorri laalee sitti himan dawaa kana keessatti keessaa gartee summii qabdu hin beekanii keessaa ulilmeen hanga xiqqoo gartee kiniin xiqqoo shawayyaa sanuma immoo haa ta'u wanni jiru dubartiin irra guddaa soomanaafis yeroo hajjiitiifis wanni kun waan summii badaa ta'eef dubartii takkaan dhalinfaa ta'amma heerumtee jaarsa qabdu tan dhalinfaa masheensuufaa mala. Akka nasiibaa lilmee nama masheensuufaa jira. Kiniin kunillee summii dhiiga takka gartee qad godhe kana tartiiba irra deebisuun mashaqaa mutahayyiraa taati ni dhamaati dubartiin irra guddaan ni dhamaati lennahu ammana dhufe abdaan citaa maarree taa gamas taa gamana taa bagaa dhiigaysi ifiifis dhamaateen nama biraallee dhamaafti waan kana fayyadamtee ifiifillee dhamaateeti nu warra gartee nutti himtu kanallee nu dhamaafti nama dhamaasa wanni. Tanaafuu dubartiin waan gootan rabbiinu subhaanahu wa ta'aalaa waan kana inni nu baase guyya 3-4 sirraa baase haa ba'u jee rabbiinu subhaanahu wa ta'aalaa akkasitti uume atiif keessa dhoorkitee amma dubartii wayita ilmee fudhatteef keessa dhoorkitu kiniini wayiteef keessa dhoorkitu takka xabayaa jijjiira dhiini gurraachi kun dhiini silaa ba'u kun xabayaa jijjiira qaama buuf godha maadiyaatiitti fida waa meeqa gartee rakkoo hedduu qaba pireejaatatti fiduu jira tokko gartee kana fayyadamtu. Tanaafuu wanni kun gartee dhukkubaa soomanaas yoo gartee rabbi isiniif fide guyyaa 3-4 gartee qadaa keeni kafalta waan kana gartee fayyadamuu dhabuutu irra gaarii shamarran keenya waan kana hedduu eeggadhaa hin fayyadamina dhiisaaf irraa. Rakkoorra fida. Doktorri uumaan qabu maali sitti man doktoroonni sitti man rakkoo qabaa rakkoonni fidu sirritti man nama biyya gartee biyya faranjeetti sitti man haqa sitti man. Tagarii summiidhaa ta masheensituu jira. Tagarii ta pireejaatti fidduu jira. Tagarii gartee maadiyaatiin maaliin xabiyaa jijjiirtee dhukkee gooti. Tagarii dubartii garii tagartee karaa hedduu kan ilmee jira. Qaama saalaatiin itti naqanii jira. Kiniinii jira. Harkatti naqanii jira. Idan kun cufti gartee khasaaraa. Tanaafuu shamarran waan kana abada laabidiin waan kana silaa fayyadamuu baatanii irra wayyaadha. Gaafitti aanu sheekha. Ukhtiin ta'e takka amrii jaarsaa diduun jannatan harkattu ja'ama. Sheekha amrii jaarsaa diduun jannatan harkattu waan ja'amu kanarratti anaa fi abbaan mana kooti wallolla. Ani hedduun jarjaraa inninis ni jarjaraa. Kanarraa kan kee sheekha ani ilmoo hin qabu abbaa mana kiyyaa kanaan ilmoo hin qabu hojjechuun barbaada. Xafashee mana keessa taa'uun barbaadu callaan barbaada gabbeen hojjedha ilmoo na teessiftu hin qabu ja'anii. Inni moo anaas si masruufaa maaltu si dararee miti taa'inaan ja'a. Sheekha waan kanarratti hedduu eega wal dhibnee booda rafirraa dalagaa innummaan naa barbaade dalagaa takkana naqee. Eegas firraa ammaas deebi'eetuma abbaa mana kiyyaati gaa'ii garaanatti jabaatu afoonaa naan jee qaalii jaarsaa diduu ta duraa sanirratti sheekha rabbi narra ni ilaalaahi amma afoonaa naan jee. Duraan dursee gaafii bareedduudha shamarran haqa jaarsaa baruun barbaachisaadha. Jaarsillee haqa jaartii barachuun barbaachisa. Khaasatan keessaafuu yeroo hedduu wanni gartee bultii laaqee akka malee godhaa shamarran haqa jaarsaa beekuu dhabu jaarsillee haqa jaartii beekuu dhabu. Duuba wanni gartee shamarran hedduu yeroo hedduu gartee bultii isaanii keessatti gaagaamatti fidu shamarran nama gartee jaarsan ta'in nama biraa dhage'u amrii nama biraa dhage'u
amrii haadha abbaa isaanii ka jaarsi isaanii kun dalagee akhlaaqa bareedaa qabu kasalaatee gartee dalagaa isaa dalagee micoota naqa isii eeguuf haadhaa fi abbaan jidduu seenan bultii isaanii jidduu akkasumas namni biraa seenaa isiileen amrii gartee jaarsaa ditti dubartiin amrii jaarsaa godhuu diddee innamaa huwa jannatuki wa naaruki shakkii takka malee jaarsi kee ibidda keetillee jannata keetillee yoo isaa qajeeltee jannata seenta yoo isa jallattee ibidda seenta dubartiin takka yoo gartee jaarsi taa'i mana inaasi masruufa waa cufa naaggoodha uffata keetis maal keetis waan cufa kee narra jira ati usii taa'i mana naaf taa'i tottolfadhu yoo jeen jaartii mana teesse tottolfachuu waan isiin feetu waan inni fedhu godhuufi innillee naajaa isii guutuufi duuba yoo gartee lakki isiin akkana waan itti gartee mashguula ta'ullee heewa samullee hin qabu ilmoollee na jalan jirtu yaaboon hin dalagadhaa yoo fakkeenya haaluma gaariidhaan walii gartee onni jaan maajiiratti inni walii galan dalagaa laaleef inni fuudhee naqe duba jaarsa jaartii waloo mari'atan bultiin tun wasaasa nin dalaga hin daleeytu yoo nin daleeytu jeennuma teessi maadaama duraan shartii ittiin godhinin gaafa miciyyoon tun duraan immoo anniin dalagadhaa siif taatii siin heeruma moo'i shartii ani dalagaa akkanan dhoorkine dalagaan tun dalagaa tam ta'uu qabdi dalagaa shari'aan hin kilaafne ta'uu qabdi haya gartee sin dhoorku jee shartii seeneefi dalagaa sin dhoorku jee shartii seeneefi dalagaa miciyyoon tun daleeytu yoo dalagaa haraam taate dalagaa dhiiraa wajjoliin laaqamtu taate dalagaa baankii ta haraam yoo taate ribaa yoo taate diduu danda'a shartii duraanii ni guuta shartii duraanii ni guuta dalagaa gallakkisa maaliif naan odoon ikaan goone shartii itti goote ani dalagaa nan dhoorkitu ani barsiiftuudha dubartiin barsiisaa maallaqaan ganaan harkadhaa dalagaa nan dhoorkitu hayyee sin dhoorku nikaan ni godhama san irratti achi booda duuba gartee nikaa godhadhee jee diduu hin danda'u shartii almuslimuuna alaa shuruutiin muslimni shartii isaarra jira jechuudha eegasii yoommoo isiin shartii san balleessite waan haraam dalaguun kharaafaa imaltuu kophaa isii deemuun imaltuu sigalee akka gartee ma fakkeenya jaartii namaati kaatee gartee ammaa gartee mootummaa tana keessa seentee biyyarraa kaatee finfinneen dhagaa gartee maarreen qabaa gartee achiin bulee dhufaa hin daleetu onni kasii jaartiin akkasiin taatu abbaa onni akkasiin daleetu takka sani yoommoorra walii galanii lakki hayyee jee innummaan ammaas walii galanii dalagaa fuudhee naqee irratti walii galanii wajji dalagatanii wajji ta'an sanumaa rakkoon qabu immoo jaartiin yeroo hedduu amrii jaarsaa godhuu qabdi maadaama jaarsi waan gaarii ta'ajuun yoo amriin jaarsaa ammaas godhuun mutlaqa jechuun waan inni cufa godhuu jechuu hin ta'u akkas fakkeenyaa rifeensa banaa deem jaan jaarsi amma moo arraan tanan taane arra kofoo fadhu na cinaa deeme yoo jeen ara rifeensa banaa kaawiyaa godhi rifeensa kee gallakkisi na cinaa buu yoo jeen لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تناف أججني جارساف غوتو إسين وان جارسي جين شوفا قرون دنتو وان جارسي شوفا قرون وان جارسي مال رتجج وان خيري رتجج دنتا دنيا ساني في واي آخرة رت صلاتي سومني جارتي أيجو دنده أو صلاة يسين نابي قام يجون دنده سيارتين لا تستطيع لأنه إني مسؤول الرأي الرقافة ما إني لين جارتي دان o salata khiyya qabri khobatiyyan senati salata khiyyan singenye usi konko nagodi na tasfidi indaleitu ittindisi na tillen fate abadan salatu qaf yon salanne galla kisi biradem kana kan salanne khagarte addala fanin tuyne khuni rabbi fu amri rabbi ngodu amri tesi ngodu yechu amri te ngodu tanafu yo garte wali galan jarsa yartin amri jarsa godu nisira dirqama wajibun alaiha isira dirqama isira dirqama maaliif naani sababa isaatiin ibidda seenti sababa isaatiin jannata seenti sanakas ye gaafida jazakallah sheekha gaafuma ukhtii teenya tanaa wajji wal qabsiisne anaa fi jabbaan mana kiyyaa wal jaalannaa itti isma tanaa wal jaalannaa akka malee wal jaalannaa nulachuu akkuma reefu enne wali jarjarraa itti hogguu wallalle kana sheekha an jarjaree faadhaa nahii khijaanii isa aarsuuf walaakiin hiikaa isaan barbaadu yoo nahii kana dhageehama immoo isuma faamu fachiisuufin aareefa nahii khijaanii sheekha خانوات اللي جت خانوات دعائنا قرأ تيران سوورة إن شاء الله نيهين جاني دوبرتين جارسان نيهي جت شيخة جنتهن أركض تجاني جت شيخ خانين
qalbii keessa ittiin feene kaniin afaan hin jiru kana shari'aan akkam jetti. Gaafii ajaa'ibaati. Dubartiin duraan dursee jaarsaan waa takkaan maletti keezii takkaan maletti ispeeshaal keezii takkaan maletti waan qabatamaa takkaan alatti jaarsaan na hiike jechuun tayyattuu shurufkaa jannataan agartu waadaaf beekama kun. Fakkeenyaa jaarsii yoo gartee jaartii lamadaa fuudhee na hiike ittiin waada haraam aleeha laa yajuus. Ulaagaan isiin itti gartee jaarsaan na hiike jettuu shari'aan lafa keessa. Shari'aan lafa keessa jirti. Shari'aan lafa keessa jirti. Kanaan alatti jaartiin jaarsaan gartee na hiike jettu lafaa kaatee na hiike jettu shurufkaa jannataan agartu. Shurufkaa jannataa hin agartu achi lafa kaa'e. Walaakin jaarsa kiyya kana wal jaalannaa anillee ni jaaladha anillee na jaalataa yeroo takka gizee walitti aarra anillee ni jarjara anillee ni jarjara. Ani immoo keessaa illee hin qabu na hiike hin jaan. Dhugaa dubartii cufaa keessaa hin qabne si qofaa miti. Dubartiin cuftii wayita jaarsaan na hiikeettu takka qofaa dhaawee hammaatteetti bakka na hidhan arkuma teetuun fedhuu na hiikeettuun ni takkatti. Era guddaan aartee gizee aartee na hiikeetti hayan tabaafin jeeni amma dubartii hedduu gartee manguddummaa gizee teenyu an tabaafin jee. Tabaaf jeeti dafee naan dhaqqabe. Sigalee tanaafuu suuta irraa jechuu qaba muummat wayita isiin na hiikeettee suutatti yaaduu qaba. Obsitee akkasitti itti ilaaluu qabda. Tanaafuu dubartiinis afaaniin yeroo hedduu dubartiin afaaniin jarjartee akka jaarsaan na hiike hin jenne. Dubbii hiikaa tan akkatti hin taphanneen. Dhiirtilleen yoo isiitti qo'aarsite aboo yoon asumee tana hiikee hafna goote goflola. Si hiikeetuma yoon anarra qabbanaa hubaadhe. Arguuf teessa si hiikeetumaan gartee likkii teessi galchaa jaan misaa'ila godhata inni kaakan. Hiikaa tana misaa'ila godhata. Laa. Misaa'ila bikkuma darbitu darbi. Sigalee hin barbaachisu. Ni kaan hin sodaachisin. Atillee ni kaan hin sodaachisin. Atillee siinii kayoo si hiikeetumaan qabbanaa hin jettee ni kaan hin sodaachisin. Ni kaan hin taphataniin. Ni kaan taphachuun hin ta'u. Ni kaan booda gartee yoo taphataniin dubbii gartee hamtu. Tanaafuu atilleen duba waqtii teenyaa jarjara gartee na hiikechuu san dhiisi. Rabbi subhaanahu wa ta'ala yoo toobatte rabbi siif dhiisa walitti hin deebiin. Nama iyyuu gartee shamarran joftee oduma keessaa hin qabne jaarsaan nuyi xiyyaan lafzuma nuyi xiisan gartee fayyadamuunu dhoorkaadhaa shari'atti hin taatu shurufkaa jannataan agartu dubartiini. Tanaafuu inshaallah atillee siis isaas rabbi gartee yaada muraada keessan isinii aguutu rabbi gartee jarjara isinirraa fuudhu jaalalatee san jaalala gartee gaarii bareedduu qabbanooytuu godhaa ni kaan hin taphatinaa isin lachuu akkasii. Ni kaan taphachuun hin taatu jechuudha. Maqaa rabbiitiin hidhamtee ittiin taphatan jechuudha. Sheekha gaafiin itti aantu. Obboleessa keenya tokko waan funyaanitti afuuffatan takka viiksii jeenii wanti kun gizeenii fi diifafni faan nama qabee funyaan nama cufame funyaanitti afuuffanne jee nuti biyyatti gizee hedduu abusoddaa fa'aa fayyadama namni keenya. Waan kana waan viiksii funyaanitti naqatanii ammaan tana gizee funyaan nama cufame itti fayyadaman kana yoo soomana keessa waan kana fayyadan sheekha wanti kun soomana ni cabsaa. Duraan dursee waan takka beekaa. Ulamaa'in waan ijan godhatan tagurraa hangas maraa umaan qabu jaanii. Tafunyaanii viiksii kuna keessatti keemikaala waan dawaatti godhanii jira. Wayita ol fuunfattuu gasseenaa soomana fura. Shakkii takka malee. Wanni gartee funyaanii godhatan kunis. Sigalee wanni kun waan qilleensaa miti. Keemikaala keessatti waan godhan qaban. Warri dawaa wanni kun viiksiin kun dawaa. Waa hedduu qammaman. Keemikaala hedduutti godhan. Tanaafuu dawaan funyaanii fudhatan. Maal jee rasuulli salawwaatu rabbi islaamu alayhi. Wabaalik filistinshaak jee. Wabaalik filistinshaak. Gizee uduwattan funyaanitti bishaan qacolloo ol fudhadhaa jee. Illaa an takuuna saa'iman jee. Illaa an takuuna saa'iman. Yoo soomana qabaatte malee funyaanitti bishaan ol fudhadhu. Yeroo soomana funyaan gartee bishaanii gartee ol hin kuchiiftu. Yoo akka tasaa irraanfattee ol kutee odoo ati yaadin rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa oo akhtaanaa. Nisyaan waan dagattee يغتفر ربي سبحانه وتعالى سيف ديسا يتشو لين سدران بات ولكن مو بيخاي والكوتشيفته odoo beeytu odoo yaadattu soomana qabaachuu odoo beeytu yoo ol kuchifte soomanni kee ni bada uduwarratti. Tanaafuu viiksiin keemikaala adda addaa waan qabuuf ol dagartee galgala fayyadamii malee guyyaa odoo soomana qabdu hin fayyadamin. Masalaa gartee kilaafa hamtu.